dhimma gabaabaa tokkoon haasa'uu barbaada. Dhimma barreeffadhee haasa'uu qaba gar dhimma kana yoon haasee bareedaa jeeti yaada. Galee pilaatfoormiin tiktaakii kuni itti nama barsiisuudhaaf namarraa ittiin baratuudhaaf ittiin gammaduuf itti koofluuf malee hiraar qofa arraba qofa itti dhaga'uuf miti guys. Galee namni rakkoo qabu cinqii isaa asirratti fataa jaa dhufee tiktaakii kana akkasi jechuudha. Irra guddaammoo namni tiktaakii mana du'aa godhanii jiran taaziyaan hundi asirratti taa'uu eegaltee sargiin hundi bakka asirratti bakka jechuun das nama jaa ka sargii das nama jaa kan ka taaziyaa hundaa jira. Amma Mubaarak nama du'ee jee nama olii qabee faa boochisuu eegalee jira jechuudha. Mubaarak Musammaa jechuudha. Galee Mubaarak Musammaa waan akkanaa kana dhaabuu qabda. Aadaa keenya keessa jiru laayivii banatanii taaziyaa taa'uun. Galee Mubaarak Musammaa as talaallifuulat. Hatattamatti wanti kun akka dhaabbatuun barbaada. Naanta baalasilxaanee wanti narraa bareedee jechuudha argitanii. Wayne argitanii yoo muree cabsee yoo muree murteessi narraa bareedee argitanii. Isin naan jechuu baattanii ani ofirratti argeetiin jira rakkoon hin jiru. Innaa so mana boo'ichaa hin godhinaa tiktaakii walii boo'uun rahmata walii godhuun bareeda garuu sagalee ol fuudhanii cinqii guyyaa 3 guyyaa 5 walii boo'uun bareeda miti. Kana booda wanti kun sirraa'uu qaba. Itti aansuudhaan nama arrabsu fooloo godhuu dhiisaa jala hordofuu dhiisaa nama warraa barattan nama isin koofalchiisu nama yoo laaltan dasa isin jiru nama yoo laaltan guyyaan keessan bareedu faa fooloo godhaa. Okay? Nama osoo baq jiru hunda fooloo gootanii sammuu keessan irratti ችግር ifirratti ingurina. Galee nama guyyaan kan kee gisee laaltu waaw bakka yoona diriyaa labsa man baabach kayettu sinat zibbat ka jireenya kan gisee laaltuun bakka guyyaa kan kee bareechisu nama akkasii faa hordofa. Nama gisee laal asii haasee jechuu Suudaanii rifattu. Suudaanii laal gisee inni asii Suudii taa'ee asii takkiin Dubaay taa'ee asii Suudaanii sagaleen isaa dhageeffamee dhagaamee fiigan rifatan faa hordoftanii mataa keessan of hin bawwazina. Waan dhugaan isinii mutu jira. Nama hordoftan baruu qabdan. Nama jala deebda xirratti bakka tsadaa nama jee hordofa. Jireenyi kee tsadaa jaa jechuudha. Ustee nama nama taane jala yoo deemtee arraba barattaa hin tabalaashaataa hin baddaa namaatu balleessa. Ilmi namaa namaan bada. Nuti gaafa uumamnu gaarii taaneetuma baaniidhaan ilma namaa namaatu balleessoo nama isin fayyadu nama irraa waa barattan nama nama kanarraa waan takka biyaans anarraa waa barachuu baatanii waan takka yoo narraa takka fudhattan waan takka isinirraa waan takka fudhadhe waan takka isin galee nama akkasii sanfaa hordofaa malee ustaanii abu sheexaan abu jinni hunda hordoftanii sammuu keessan ifin bawwisinaa wallaahi alazim ሰው የዋለበትን ነው የሚመስለው ቢከት ኦልቴ ማነ ከየት ይለጋልታን ቢካ ጋሪት ይኦልቴ ቢካ ጋሪ ገንዲሄ ማንኒኬ አሊን ተንቴ ነጊያታቲ ሲነገሬ ሰውን ይቀይራል አፋን ኦሮሞ ሰኑላ ቁልቁሉ ኦኬ ጋይስ አቲ ማሊቆይ አኒ እንተለ ኦሮምቲቻ እንተለ ኦሮሞ dhalattu harargeetti dhalatte. Galee tan harargeen Oromoo kutaa kudhata akkaaf gumaachitee dhumarratti tiktaakirra dhagaa itti darbaa jirtu. Lafatti kan ililchaa jiraniif hayyoonni harargee lafatti giseen argan shugguuxii teenya bareedduu teenya naan jaan lafatti giseen argan warban gisee miidarrabe harargee miti isin diu bay baalagee harargee jibbiti isin hin feetu isin akkasi na wareersanii jiran ani wareerame dhugaa rabbi maal jaagista akka isin galee ummata keenya ummata harargee miidiyaa kanarra jirtan shugguuxiin akka isin jaalattu maal haa gootu jee gaafachuu qofaan naafe wallahi ani nama hundaa'uun hin jaaladha በጣም ነው የምወደው ሰው መጠላ ነገር የለም ገሩ namni gista akka isin galee anamma dhaggeeffadha anamma maakiin dhugaa dubbachuu ka dhugaa reality gisee walitti himnu ani intala oromoo keessaa moo intala harargeeti dhugaa yoo wali himne jechuudha ግን maaltu jira as biratti
an gaafa naman arrabsine gaafan callisee kutaa kudhatakka Oromoo kutaa kudhatakkaa ta'e Oromummaa kiyyaan boone amantii kiyya kabajee Oromummaa kiyya gaafan kabaju isin galee maqaa dhageeffadhu maqaa ganda kiyyaa san kabachiisaan jira dhuga walii himna bar maqaa ganda kiyyaa san ani maqaa kiyyaan Harargeen arrabsamtu hin jirtu Harargeen kabajamtu malee dhugaa eegzee walitti himna jechuudha na hubachuu diddan malee maqaa kiyyaan maqaa shuguxii Oromootiin waaw intala Harargee dhalatte san intala kabajaa qabdu san jedhame gandi kiyyalleen ganda kabajaa akka ta'e bikin rabeelleen ምን አይነት ምርጥ ሀገር ምን አይነት ክብር ያለው ሀገር መሆኑን አስተዋውቃለሁ እንጂ ይናዋረዱ እስነገሌ ምቲ አከሰቹ ገሩ ይሲን ነውባቹ አናተነ ከበጁ ቀብደን ጃለቹ ቀብደን ነሆርዶፉ ቀብደን አይ ዶንት ኖ ማሊ ፈከቲን ቢኩ ማሊ ፈከ ሚዲያ ያነረቲ ያው namni by the way wanti isini mujur oromo kuta kudhataka namni hundinu badan ni jira gaarinis ni jira badanis ni jira oromo kuta kudhataka keessatti jechu anama jolle teenye Harargeetan magize hunda kumatti na arrabsitana hinjibun dhugaa dubbachuudhaaf hinjibun garuu haalli isaanii nama aarsa maaliif jennaan maqaa gandaa tokko taki maqaa bikasanii san balleessaa jiran Senegal isaan suni namni waa arrabsu taki namni waa arrasu an akka maakitti ganda qabaachuun qabu jee nama amanu keessaa fedhu Arsii haa ta'u fedhu Wallaggaa haa ta'u fedhu Harargee haa ta'u fedhu waan fedhe arraba baalageen dhufnaan yookiin Suudaanii galchaa yookiin bichaa eessatti bichaa bigga tokkotti galchaa Oromoo keessaa stiil ganda keessaa miti Oromoo keessaa bahuu qaba jee naman amanu Arsii haa ta'u Harargee haa ta'u Oromoo kun kutaa kudhakiti keessa haadha kee akkas godhi abbaa kee akkas godhi jee ilma Oromoo tokko gebbee safuu cabsee nama arrabsee taanaan Oromummaa keessaa bahee Suudaanii himachuu qaba ummata gurraacha babbaalagee san keessa ta'uu qaba jee nama yaadu keessaa yaan basidi bammaamni so'alam nama haasawaan amanuudha namni tokko walii galuu yoo dadhabe adda galuu waan jedhamu jira isin galee kanaafu wanti na hubachuu dadhabdan yoo jiraatani ani naman arrabsu akkuma arkitan kanatti nama arrabsuun jaaladhu arrabni namni nama arrabsu nama sammuu hin qabne nama gad aanaadha jeeti yaada isin galee namni ana gaafii gaafachuu barbaadu manni keessan kun mana kana banaadha amma sa'aatanatti gaafii barbaadan waa'ee Oromiyaarraa waa'ee Oromoorraa waa'ee personaalii xiyyaa hin ta'in malee na gaafachuu hin dandeessan waan nu waliin galle Oromoo jechuun nama walii galu ta'uu qaba yaada walii galuu ta'uu danda'uu qabna Senegal gaafii gaafatuu qabdan because ani nama miliyoona lamaan na hordofaa akkasuma immoo intala Oromooti intala sabaaf still sabaaf waan hojjedheen qaban akka maakitti garuu gizeen tujjaarome inshallah tujjaaromuun kiyyaafan qabu gaafan tujjaarome biyya kiyyaaf waa hedduu nama hojjetu barbaadu sammuu kiyya keessatti jechuudha hedduu waan hedduu hojjechuu danda'udha saba kiyyaaf still waan takkan goone ምንም ነገር ያረኩት ነገር የለም ኩኒ ድርቀማ ሰገሌ ተውን saba kiyyaaf godhee osoo hin ta'in dirqama mataa kiyyaatiin baachuu jira rakkataa Oromoo tokko sagalee ta'uun dirqama Oromoo dhumaa jirtu sagalee ta'uun dirqama Oromoof waa godhuu jechuun immoo gaafa hojjattee guddattee still mana barumsaa haa godhee jedhama jechuudha nama akka maakitti akkas yaada nama yaada guddaa yaada bilchaataa qabudha isin galee garuu namni simbeeni si madaalini jedhama isin galee namni simbeeni si okay biiftuun dhuftee haasawu nama rakkabi dandeettee gadhaa geetteeti wisilkii na bilbilamu jira maal jettee duula nama mara karaa dandeettee kamii hadha geettee roorroo nama mara akkamii dandeettee hadha geettee nama mara si roorrisa okay yaw gaafii bareedaadha namni tokko sigalee roorroo fi wanti hundi gisee dhufu gaafa rabbii qabatteen kuftu sigalee rabbii tokkicha kiyyatti irkadheeti du'aayii haadha kiyyaatiin dandee
because namni gaafa si kufu ofirraa kaasuu hin dandeessu jechuudha. Garuu gaafa rabbii tokkichaatti amantee rabbii kan kee hariiroo cimaa gootee haati haadha keetii fi abbaa kee gaafa gammachiistee hawaasa kan kee bal'aa yoo gammachiistee duulli sitti dhufu hundinuu obsa si barsiisa bachaa ni obsita si galee. Sanumaafuu yaa namni rabbii qabatu immoo ni obsa. Sanumaaf mina obsee waan rabbii kiyya na jaalatuu fi silaa rabbii kiyya na jaalatuu baate obsa hin danda'u si galee silaa rabbii na jaalatuu baate obsi hin danda'u. Akkasii jechuudha. Sabrii rabbumaatu naa kan. Dhalatoomee. Kun dhugaadha garuu mammaaksa namni si jiguurra gaarii si jiguurra namni si jiguurra gaarii si jiguu hojjetee dhusanii amantaa. Mammaaksa Oromooti malee jecha rabbiiti miti. Galee istiin kun jecha namaa waliin. Itti namantu jecha rabbii hon jiraatiin san kenna. Ani sani Oromootu je'ee waan Oromoon jettee yoo rabbii jiraate biyyi guutuu yoo sitti kee rabbii yoo qabaatte namni tokko homaa si godhuu hin danda'u. Jiguu miti biyyi guutuun osoo fooqiin gaariin sirra jigee jechuudha si galee. Huma garuu yoo rabbii tokkichatti hin amanne yoo namatti abdii kannitee rabbii irratti abdii dhiistee namarratti abdii kannitee dhugaadha. Nama sana ofirraa deebisuu hin dandeessu, kufuu dandeessa, cabuu dandeessa si galee. Akkasii obboleessa koo. Dhugaa keetti waan rabbi keessa hin jirre nama takka nama godha. Yoo rabbi irraa dhiistee tanamaa qofa deemte garuu. Jabaadhu jabduu ta'ennaati nagaheen nama takka. Yaa galatoomii gaaffii na gaafatteef shi. Ayi galatooma. Ayyee. Galatooma hunda keessanuu warri gaaffii na gaafataa jirtan. Gaaffii wal gaafachuun bareedaadha. Akkasii jechuun namni tokko diktaataraa miti ani. Hawaasa niin dhagaa, hawaasa kiyyaaf hojjedhe taanaan hawaasa niin dhagaa. So gaaffii bareedaa yoo gaggaafattan rakkoon qabu isin galee. Haaya biiftuu dubbadhu uummataa hojii haasaa jiraarra haasawa adeemsaa godhaa jira si galee. Namoota hedduu kaasaa jirta akkam nagaa keedha. Nagaa ati akkam? Jirtaa? Jira wallaahi. Baga jiraattee baddee moo samoona kanas argaan jiru. Yaa xiqqoo biizii ta'eetii biiftuu yee ati hoo? Ani jira kinoo dhugaa. Taatana maaliif sintiree hojiin qabdu? Ganaadha hojiin. Hojii boru raftii sila ta'eef ganaa narra ka booda hoggaan laafirra bayinarra. Okay. Taatee ayyee biiftuu tiyya. Waan biraa waan dubbattu ni qabdaa? Shagarraan uumasitti ergee Eshi bakka uummata hojii haasa'u jira fataa jira haadhoo koo. Ashii lubbuu.